Baganagaan dhuftan isin jechuun barbaada. Akka arginutti warroonni qoosaa irratti hirmaatan ijoollee 5 ta'aniiru. Warri immoo motivational speech irratti hirmaatan ijoollee 4. Kanaaf warri qoosaa irratti hirmaatan dursaa jiru jechuudha. Qabxii argachuu dandeessan yeroo isaan lamaan kolfisiistanii ta'a jechuudha. Situ waan jechisiisa. Jacallifte ilkaan jettee yaaftu kana dhiisi. Yoo na kolfisiisan maal godhure? Moo akka keenyaara gudunfee taa'uun qaba. Isaan kun barattoota bara. Nuti immoo yaada gowwoomsaa fi oduu akkasii jajjabeessuu qaba. Kanaaf amma dandeessite of qabiiti nyaara goorii taadhi. Sitti meeraqa. Na kolfisiisnaan ani kolfuun dhiisu. Hunda keenyaan akka isin dinqisiifannu gootanii isaan yoo isin dinqisiifachuu baatan qabxiin argattan. Nama isaan kolfisiise yookaan immoo dinqisiise qofadha kan marsaa isa taanutti darbuu danda'u jechuudha. Eenyurraa immoo haa eegallu yoo jedhe silaa wal affeeruutti yeroo gubdu kanaaf isan kaasu. Kanaafuu wal duraa duubaan eenyu akka eegaluu qabu anumtiyyuu isinitti hima. Dabalataan immoo garee keessan garee qoosaa fi garee dadammaqsitootaa jedhee addaan qodeera jechuudha. Egaa akkuma arginu gareen qoosaa lakkoofsaan waan baay'ataniif isaanirraa ni galee jechuudha. Egaa jalqaba irratti kan isiniif dhiyeessu milkiidha. Amilee kennaafi. Egaa na dhiisi. Ani mucaa yeroon akkasitti ilaalu na kolfisiisa. Tole. Abbaa manaa fi haadha manaatu ture. Abbaan manaa haadha manaa gaaffii gaafate. Innis maaliif natti heerumte jedhee ishee gaafate. Haati manaas deebiftee sababa tattabataa qoosaa baay'ee jaallattuuf inni sitti heerume ittiin jette. Baay'ee na kolfisiistaan bar jettee deebiftee. Abbaan manaas xiqqoo mufatee ani sababan sooressa ta'ee fi sababan hawwataa ta'e baay'ee bareeduuf natti heerumteen si'ayyuun tureedha. Haati manaas deebiftee sagalee guddaan kolfitee kunoo an qoosaa jaallata sababan jedheef kanaafi ammayyuu baay'ee na kolfisiisteen bar jettee kolfite. Milkaa'eera. Barsiiftuu Hawwiin garaa ishee irraa kolfiteetti. Barsiisaa Biqilaanis seeqeera. Inni kana caalaa yoo kolfe dhumni addunyaa ga'eera jechuudha guys. Tole kan taanee dhiyeessu garee dadammaqsitootaa keessaa gammeedha. Gammee hamilee kennaaf gammeedha. Namoonni baay'een jaalallee isaaniif gaafa jaalala isaanii ibsanii lubbuu koo dabarseesiif hin kenna jedhu. Dhugaa isaas fudhataanaan garuu namni tokkoyyuu namni lubbuu isaa dabarsee kennuu hin jiru jechuudha. Sababni isaa lubbuun harka Rabbii qofaarradha kan isheen jirtu. Akkuma kana immoo nuti namoota miira keessa galuudhaan wanta gochuu hin dandeenye gochuu dandeenya jennee waadaa nama seennudha. Mee amma isin keessaa namni afaan Poorchugaal dhaga'u jira? Natti maaka afaan Poorchugaal hin dhageessu moo hin dhageessan? Dogoggortaniittu hin dhageessu. Fakkeenyaaf ana amma afaan Poorchugaaliin bo'aa taarde yeroon isiniin jedhu hin dhageenye dhageessaniittu. Garuu immoo isiniif hin galle jechuudha. So afaan kamiyyuu yoo dubbatame hin dhageessu. Garuu isiniif gala moo isiniif hin galu kan jedhudha. Itoo dubbannu afaan Poorchugaaliin bo'aa taarde jechuun akka mooltan jechuudha. Kanaafuu akka mooltan. Argitanii amma isiniif gallaanaaf deebistan. Sababni isaa afaan Poorchugaal dhaga'uu qofaa dandeessu. Afaan Oromoo garuu dhaga'uus itti walii galuus ni dandeessu jechuudha. Kanaaf kanan isiniin jechuu barbaadu of tuulummaa fi ofitti amanamummaa gargar baasnee ilaallu. Ofitti amanamummaan waan dandeenye ni dandeenya jechuun ofitti amanamummaadha. Waan hin dandeenye immoo hin dandeenya jechuun of tuulummaadha. Dhumarrattis wantan isiniin jechuu barbaadu obrigado. Obrigado jechuun afaan Poorchugaaliin galatoomaa jechuudha. Gammeefis milkaa'eera. Garee qoosaa keessaa gurmuu garee dadammaqiinsaa keessaa immoo hireen wal duraa duuba nuuf dhiyeessu jechuudha. Nu hordofa. Tole hiriyaa tokkoon qaba. Hiriyaan koo kuni amma sa'aatii 6tti nan soomaa naan jedha. Hirriba isaarraa immoo sa'aatii 5 walakkaatti ka'a. Qoosaan koo kun isiniif hin galle? Mucaan kun bara amma sa'aatii 6tti kan inni nan soomedhe amma sa'aatii 5 walakkaatti gatii rafuufi. Kanuma maaltu? Qoosichi dhume? Eeyyee afachu qoosaan kun maal akka ta'e isin nu hubachiisa. Gaa'e. Maallaan jechuufi kun siin yeroo loltu qofa sirraa bareeda. Eenyu yoomi? Isaaf wal dorgommii lolaa qofa qopheessiif. Gurmuu baay'een gadda milkoofne. Duruu nama lafaa dhufaan jajjabeessitanis. Baay'ee malee haasaa kee caalaa jecha barsiisaa Biqilaatu nu kolfisiise.
Amma hundaafuu dabareen kan hireeti.